waancaa FA kana sanbata irratti murkiilee cimaa taasisaniin qabxiileen hin eegamnes kan itti galmaa'anidha. Keessattuu Arsenaal dorgommichaan ala kan ta'es egaa tapha torbaan kana keessa taatee eegamudha. Arsenaal egaa taphoota lamaan dura kilaba waancaa afuriif morkachaa turedha. Haa ta'u malee sanbata darbee lama Southamptoniin injifatamuudhaan 2-1 dorgommichaan ala ta'eetii kan jiru. Gareen Pep Guardiola League Cups yookaan waancaa Carabao League fudhachuudhaaf dhiyaataniitii turan xumura ragaanii. Haa ta'u malee Manchester City'dhaan injifatamanii dorgommichaan ala ta'uun isaanii ni yaadatama. Kanatti immoo waancaa FA walakkaa xumuraatiif gaaniitii turanii egaa waancaa FA'tiinis egaa dorgommichaan ala ta'aniitii kan isaan jiran. Southampton erga 2021 as walakkaa xumuraatiif ga'eetii kan jiru. Tapha kanarratti egaa Spart daqiiqaa 35 irratti goolii galcheen Southampton dursaatii kan inni ture. San booda egaa goolii ittiin qixxaatan Victor Yokeres galchus egaa Arsenaal gara taphaatti deebisuus Charles daqiiqaa 85ffaatti goolii injifannoo galcheen Southampton 2-1 injifateetii kan jiru. Egaa leenjisaan Arsenaal Mikel Artetaanis itti gaafatamummaan kan kootii itti gaafatamummaan fudhadhaa yaada jedhudha kan isaan kennan. Miidhamni taphattootaas Arsenaal miidhuunis kan inni dubbatamudha. Keessattuu Raayisii fi akkasumas Bukaayoo Saakaan dhabamuun Arsenaal akka miidhee kan akeekudha tapha kanarratti jechuudha. Kanaaf egaa tapha Manchester City waliin taphatan irratti miidhamna dogoggora hojjeteen kan qeeqamaa ture. Kepa Arrizabalaga jalqabarraa kan isaan fayyadaman tapha sanbata injifataman kanaan jechuudha. Kanatti immoo taphattoonni akka Victor Gyökeres, Noni Madueke fi akkasumas Calafiori teessoo jijjiirraa taa'uun isaanii Arsenaal akka xiinxaltoonni tokko kan isaan dubbatanii. Walumaa galatti garuu Arsenaal waancaa FA'tiin ala ta'eetii kan inni jiru. Southampton tapha xumuraatiif kan darbee egaa taateewwan cimoo sanbata darbee taa'ee keessaa egaa Arsenaal gara xumuraatti dorgommiileen gara xumuraatti rogaanitti milkii dhabaa jira wanti jedhu akka dhagamus kan kaa'edha. Waancaawwan lamaan dhabuun isaanii kun egaa Arsenaaliif hiika akkamii qabaa jechuun taphoota akkuma mogoota sadan darban Arsenaal Premier League Englandiin sadarkaa lamaffaadhaan kan inni xumure osoo waancaa argatiin kan hafe jechuudha. Yeroo itti dursaa tures jira. Ammas adeemsisantutti fuffamu kan jedhu kan eegamudha. Haa ta'u malee miidhamaan taphoota intarnaashinaal irratti taphattoota 11 miidhamaan dhabuun isaa kun immoo Arsenaal ammas miidhuu akka danda'u kan akeekudha jechuudha. Kanaaf taphoota itti aananiin kilabichi gara ga'umsaatti deebi'ee waancaa Premier League waggoota 22 boodanii fudhatamu. Akkasumas Champions League naannoo amma tapha itti aanu nuusa xumuraatiin kibxata dhufuu kan isaan qaban Sporting Lisbon wajjin jechuudha. Kanaaf Sporting waliin morkii taasisan kana hoo gara injifannootti deebi'uun akkamitti fufuu kan jedhus kan eegamudha jechuudha. Kanaaf Arsenaal gara xumura dorgommii gara xumuratti gaaniin milkii dhabee kana gara injifannootti deebi'ee Premier Leaguein waggaa 22 booda shaampiyoonii ta'uudhaaf morkii taasisuu itti fufamu kan jedhus kan eegamudha. Gama biraatiin taphni sanbata taphatameen Manchester Cityin goolii 4-0dhaan Liverpool kan injifatellee tapha osoo hin eegamin fi akkasumas immoo qabxiin garaagarummaa bal'aadhaan xumuramedha. Keessattuu Erling Haaland tapha kanarratti goolii 3 galchuun haatriik hojjetee jira. Yeroo 28ffaaf haatriikii hojjechuun isaatii Erling Haaland kanarratti egaa Manchester Citynis taphoota yeroo 8 walitti aansuudhaan egaa riikardiidhaan nuusa xumuraatiif walakkaa xumuraatiif kan inni ga'e jechuudha. Mohaammed Salah immoo tapha kanarratti rukuttaa peenaaltii argatee osoo ittiin fayyadamin hafeetii kan inni jiru. Mohaammed Salah Premier League yeroo addaan citee yookaan taphoonni yeroo turbe taphoota intarnaashinaalitti kilabochaan akka gargar ba'u beeksisuun isaanii yaadatama. Taphataan kun taphoota intarnaashinaaliin booda gara goolii galchuutti hin dandeenye. Riikardiidhaanis egaa taphataan kun taphataa seenaa gaarii kilabicha wajjin hojjetee kilabichi waancawwan hedduu akka fudhatu gargaareedha. Haa ta'u malee bara kana milkaa'uu hin jiru. Egaa tapha sanbataa irratti illee rukuttaa peenaaltii argatan osoo ittiin fayyadamin kan isaan hafanii gareen Arne Slot egaa dorgommiilee hundaa taphoota torba keessaa tokko qofa lama qofa injifachuun isaanii dhiibbaan isaan irrattis cimaa jiraachuu kan mul'isudha. Waancaan FA Cup kanaan egaa taphoota sanbataa birootiin Chelsean goolii 7 Port Vale irratti galchee 7-0dhaan injifateetii kan inni ture jechuudha. Kanaaf taphoonni
walakkaa xumuraatiif kaboota torbee sadi booda taphataniitiif immoo ramaddiin baheetii kan inni jiru tapha ramaddii kaleessa akkuma Leeds United injifateen baheen booda jechuudha. Kilabichi eenyu wajjin akka ramadaman egaa ifa ta'eetii kan inni jiru. Kanaanis egaa Leeds United kan West Ham kaleessa injifachuudhaan darbee Chelsea waliin ramadameetii kan inni jiru. Kilabichi egaa akkuma duratti kaasee waggoota 39 booda waancaa fi walakkaa xumuraatiif ga'uun isaa kilaba yaadatamudha. Kanaaf taphatti aanuun immoo goolii 7 kan galche Chelsea wajjin ramadameetii kan inni jiru jechuudha. Kanarratti egaa bara darbe xumuraaf gahee waancaa kan dhabe Manchester City immoo Southampton waliin ramadameetii kan jiru kilaba championship keessa taphatu jechuudha. Southampton egaa 1976 as waancaa fudhateetii hin beeku. Egaa haa ta'u malee tapha darbeen Arsenal akkuma duratti kaasne injifachuun isaa ni yaadatama. Arsenal injifachuudhaan kan inni darbe jechuudha. Leeds United egaa waancaa FA Cup kana marsaa kilaboonni afur yookaan walakkaa xumuraatiif kan ga'e erga 1987 kan jalqabaate jechuudha. Kanaaf kilaboonni kun lamaan murkiin isaan waliin taasisan torbee sadiin booda Manchester City, Southampton waliin, Chelsea, Leeds United waliin murkiin taasisan egaa Wembleytti kan waliin taphatanidha. Kan injifate immoo tapha walakkaa tapha xumuraaf kan darbu ni ta'a jechuudha. Kanarratti egaa kaleessa taphoota diigota garaagaraa taphatamaniin keessattuu Seeraa Itaaliitiin Inter Milaan Roomaa waliin murkiin taasisan egaa kaleessa injifannoo Inter Milaaniin xumurameetii jira. Inter Milaan taphicha injifachuu isaatiin keessattuu garaagarummaa dursitoota ligichaa waliin qabus bal'ifatee ligicha dursuu irratti kan inni argamu jechuudha. Kaleessa Inter Milaan egaa Roomaa waliin murkiin taasisan tapha eegamaa ture. Haa ta'u malee egaa injifannoo Inter Milaan xumurameetii jira. Kilabichi murkii keessattuu waancaadhaaf taasisuuf kan itti cimsateedha. Garaagarummaa jirus eegsifachuudhaan jechuudha. Kanaaf injifannoo gaarii kilabichi galmeesse jechuun ni danda'ama. Kan liigii Itoophiyaatiin kaleessaa taphni kilaboonni naannoo Oromiyaa lamaan Adaamaa fi Nageelleen waliin taasisan egaa injifannoo Nageelleettiin xumurameetii jira. Nageelleen egaa tapha kanarratti rukutaan adabirraa haala miidhagaan gooliiwwan lama taphatti galanidha. Egaa keessattuu daqiiqaa dhumaa irratti goolii galcheen Nageelleen 2-1 kan inni injifate. Egaa kilabichi taphoota 5 booda gara injifannootti deebi'eetii kan inni jiru jechuudha. Tapha kanarratti egaa Daawit Tafarraa Guutaa daqiiqaa 51ffaatti goolii galcheen Nageelleen 1-0 dursaa erga ture booda daqiiqaa 79ffaatti Dawaa Utteessaa goolii galcheen Adaamaan qixxaateetii kan inni ture. Haa ta'u malee kubbaa qarqara rogaarraa rukutamteen Roobot Sulaaloo goolii galcheen egaa Nageelleen 2-1 injifateetii kan inni jiru. Nageellee Arsii egaa gara injifannootti deebi'uu isaatiin garaagarummaa dursitoota liigichaa waliin qabu ammas egaa eegseetii jira akkuma torbaan darbeetti jechuudha. Qabxii isaas 41 gaachuudhaan egaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana sadarkaa sadaffaa irratti kilaba argamudha. Adaamaan immoo torbee intarnaashinaali kan egaa of fooyyessuudhaan gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye jechuudha. Taphoota 3 walitti aansuudhaan injifatameetii kan jiru. Garuu Nageelleen taphoota 5 booda injifannootti deebi'uu isaatiin keessattuu Hawaasaan kaleessa qixxaamuu isaatiin Hawaasa waliin qixxaateetii kan jiru. Sadarkaa sadaffaa kan jiru Hawaasa waliin qixxaateetii kan jiru. Bunni Sidaamaa garuu qabxii 48 liigicha dursaatti jira. Kanaaf garaagarummaa qabxiin isaan jidduu jiru amma kan bal'ateetii jira. Kan dura garuu dhiphaadha kan inni ture. Gara injifannootti deebi'uun isaanii wanta guddaadha. Tapha kanaan booda leenjisaan Nageellee Arsii Tuluu Dastaa yaan isaan kennan qabxiin argamiin gammanneedha kan isaan jedhanii. Sochiin keenya garuu diree irratti nu hafa haala duraan ittiin taphachaa turre bira gahuudhaaf nu hafa yaada jedhudha kan isaan kennanii. Of eeggannoodhaan taphachaa turre morkataan keenya haala nu eegnen ala taphatanii tooftaan nu eegnen ala taphatanii sana sirreessinee nutis gara goolitti dhiyaachuudhaaf yaalleetii ture. Daqiiqaa dhumarratti garuu goolii galchuun waan guddaadha. Daqiiqaa dhumarratti goolii injifannoo galchuun wanta gaariidha jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Boqonnaa deebii haala gaadhaan taphachuu isaanis dubbataniitii jiru. Tuluu Dastaa dhiibbaa uumuudhaaf dhumne taphachuudhaafis yaalleerra. Nutis egaa walumaa galatti dhiibbaa keessa hin jirru. Taphoota darban injifachuu dadhabuu isaaniitiin dhiibbaa keessa jirtu moo jedhamee kan gaafatameef dhiibbaa keessa hin jirru jechuudhaan egaa dubbatanii jiru. Roobootii wal qabatee taphataan
isaanii kana akka dinqisiifatanii fi kana ga'umsa qaamaa qabuun hojjaas qabuun kilabicha hedduu fayyaduu akka danda'uu fi biyyaafis faayidaa guddaa taphataa buusuu akka danda'udha. Hamma irraa fayyadamuu qabu waan kilabicha famu gumaachuu qabu kana caalaa akka ta'es kan isaan dubbatanii. Kanaaf egaa daqiiqaa dhumarratti keessattuu kubbaa warraa rukutamteen addaan rukutuudhaan daqiiqaa 90 xumuramee sadaffaarratti goolii galcheen Nageellee Arsii 2-1 kan inni injifate. Taphataan kun taphicha injifachuu isaatiin egaa taphicha kilabicha akka injifatuuf gumaacheetii kan inni jiru waan ta'eef leenjisichis boqonnaan taphichaan booda taphataa kana dinqisiifachuudhaan kanaa ol kilabichaaf gumaachuu akka danda'us dubbataniiti jiru. Adaamaan egaa fuulduratti kaasee taphoota 3 walitti aansuudhaan injifatamuudhaan akkasumas taphoota 5 darbe injifachuu kilaba hin dandeenyedha. Walumaa galatti 2 qixa kan ba'ee dabalatee jechuudha. Sadarkaa 8ffaarratti argama qabxii 33 jechuudha. Leenjisaan yeroo Adaamaa Daawit Taaddasaa taphaan caalamne jedheen yaadudha. Yaadni isaan kaan garuu isaan kaka'umsaan nu caalu isaaniitiin nu mo'atan yaada jedhudha kan isaan kennanii. Kubbaa to'annee taphachuudhaaf yaalli turre taphattoonni koo haala gaariidhaan taphannee yaada jedhu kan isaan kaasanii garuu boqonnaa deebii keessattuu haala gaariidhaan taphachuu isaaniitiin taphattoota koon galateeffadhaadha kan isaan jedhanii. Keessattuu Gaaddisaa Waaduu miidhamaan nurraa ba'uunsaa haala taphaa keenya jijjiireeti jiran Nageelleen dhaabuudhaaf yaalii taasifneef taphataan kun nurraa ba'uun nu miidheera jira yaada jedhudha kan isaan kennanii. Daawwanti isaas egaa gara goolii galchuutti deebi'uun kilabichaafis gumaacha guddaa taasisuu waan gaarii ta'uu dubbatanii dhiibbaa keessa turreedha kan isaan jedhanii. Egaa taphicha ammas gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye kilabichi jechuudha. Tapha kaleessa kananii harka 52 Adaamaan kubbaa to'achuudhaan yoo taphatu Nageelleen harka 47 kubbaa to'achuudhaan taphate. Yaalii goolii 4 yaalii goolii ta'an kan kallattii eeggatan 4 Adaamaan yoo taasisu jaammoo Nageelleen taasiseetii kan inni jiru. Egaa walumaa galatti taphichi goolii 2-1 Nageelleen injifannoon Nageelleetiin kan inni xumuramee jira. Kanarratti immoo taphni tokko hawaasatti kaleessa taphatameetii kan inni jiru. Tapha kaleessa hawaasatti taphatameen Hadiyaa Hosaanaan Walwaaloo Digiraas Yuunivarsiitii waliin 2 qixaanii kan inni xumure. Taphni kunis egaa daqiiqaa 90 booda goolii 2 kan itti galanidha. Yaareed Biruuk daqiiqaa 29ffaatti goolii galcheen hawaasaan dursa eegaleetii kan ture. Haa ta'u malee Natsaannat Gabramaddiin daqiiqaa 86ffaatti goolii qixxeessituu Walwaaloof galcheetii kan ture. Daqiiqaan 92ffaarratti immoo Daawit Gabruu Walwaaloo nama dursa qabsiisee ture. Haa ta'u malee Shimallis Baqqala rukuttaa dabbiirraa goolii galcheen goolii 7ffaa bara kana digichaan galcheen egaa taphnichi 2 qixaan xumurameetii kan jiru. Taphoota torbee kanaatiin keessattuu hawaasaan osoo injifatee garaagarummaa dursaa liigichaa waliin qabu dursaa liigichaa Buna Sidaamaa wajjin qabu qabxii jiru dhiphisuudhaaf carraa qabu kan of jalaa balleessee jechuun ni danda'ama. Egaa kaleessa hawaasaadhaaf milkoofne 2 qixaan baheetii kan jiru. Taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 25ffaa haala kanaan xumuramaniitii kan isaan jiranii. Taphoonni torbee kanaa keessattuu injifannoon kilaboonni magaalaa Finfinnee 2 Goorgisii fi Buna Itoophiyaa injifannoo akka injifannootti wanta eeramu keessaa egaa Buna Itoophiyaa goolii 1-0dhaan injifachuun isaanii yaadatama. Kanarratti immoo Goorgis 2-1 Hadiyaa Hosaanaa injifachuudhaan egaa taphoota 8 booddee gara injifannootti deebi'eetii kan jiru. Buna Sidaamaa immoo 1-0dhaan Maqalee injifateetii kan jiru. Taphni Walaayittaa Dichaa fi Baankii qixaan xumuramuun isaanii yaadatama. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana jechuudha. Kanarratti immoo Shaggarii fi Arbaa Minci Burkii waliin taasisan Arbaa Minci 2-1 injifateetii kan ture. Egaa taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee kana kan hin fakkaatu jechuudha. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana Bunni Sidaamaa qabxii 48tiin dursaatii kan inni jiru. Hawaasaa fi Nageelleen qabxii 41 wal qixxaachuudhaan 2ffaa fi 3ffaarratti kan argaman. Elektiriik qabxii 38tiin sadarkaa 4ffaarra kilaba jirudha. Sadarkaa dhumarratti immoo kan argaman Midiraganit Shiree Maqalee fi Arbaa Minci kilaboota sadarkaa gadii keessatti argamanidha jechuudha.